fakkaatti sin fakkaatu warri naan jettan kan sarara keessatiin karaa telegiraamitiin karaa imootiin karaa waatsaappitiin karaa feesbuukitiin dida argaa kee ilmi kee jechuudha Itaaliyaan fakkaata warri naan jettan bushooftanii yeroo tokko immoo akka itti faana yeroo tokko immoo akka itti faana akka itti faana daa'imti kiyya Itaaliyaan fakkaatamoo ana fakkaata Itaaliyaan fakkaatamoo ana fakkaata hordoftoota diidaatiyu jirra jirtanii akkam jirtan fayyaa jirtanii firootawwan kiyya obboleettiiwwan kiyya obboleewwan kiyya kan addunyaarra jirtan kan anaa fi Itaaliyaan hordoftan akkam jirtanmee jirra jirtanii ani isinifan jira jirra waaqaf galanni agaa'u kinoo amman hojiidhaa galee wanta wayitan sammuu kiyya keessatti hafee wanti wayii sammuu kiyya keessatti hafee tureeyyuu inni kunis maalidhaa qadeessa godheen gad akka deebiin tureeyyuu Itaaliyaan biraa ilma kiyya firoota kiyya sirriitti hubadhee ilaala ilma kiyya sirriitti hubadhee ilaala dhugaan isin jedha eenyu fakkaata isa kana isinii qabadhee dhufee jira haga dhumaatti na hordofaa Egaa hordoftoota diidaatiyu maalan jedhitan jalqaba silaa kun ajaa'iba anaaf ajaa'iba guddaadha Itaaliyaan ajaa'ibamtee jirti sirriidha daa'imti barana walumaa galatti jechuudha I think ji'a tokko keessatti haa ta'u ji'a lama keessatti haa ta'u ji'a sadi keessatti haa ta'u adoonno bicha fuula isaanii hin jijjiiran ijoollee akka gaararraadha jechuudha adoonno garuu ammaaf jechuudha ilmi kiyya eenyu fakkaata firoota kiyya kun ajaa'iba guddaadha Itaaliyaan baay'ee ishee ajaa'ibee jira ani viidiyoo har'a hojjedheetan eessaanitti hordoftoota kiyyatti himuun qabaa hordoftoota kiyya jala wantan ani dhoksu dubbuloo takka hin jiru hin jeeni dubbuloo takka wanti takka hin jiru hin jeeni so isinitti dhufee jira isin garuu yeroo hundaa akkuma beekamu subscribe fi like isa jennu san akkuma na ilaaltan ijoollee like isa jennu san laala daqiiqaa sakandii 5 isinii kenna yeroo tokko duubatti deebi'ame tokko sakandii 5 2 3 4 5 isin gaafaqa like gootan jechuudha so kanan sin jedhaa didittiin walumaa galatti baay'inaan akkuma beekamu isin hunduu Itaaliyaan fakkaatti sin fakkaatu warri naan jettan kan sarara keessatiin karaa telegiraamitiin karaa imootiin karaa waatsaappitiin karaa feesbuukitiin dida argaa kee ilmi kee jechuudha Itaaliyaan fakkaata warri naan jettan bushooftanii jirtan didittiin injifattee jirti ilmi kiyya ani fakkaata dhugaan isin jedhe ilmi kiyya ana fakkaata didittiin dugda ishii hidhatteetoo jechuudha inni mamuu dugda ishii hidhatteetoo wanta jiru rabbi naa kennee jira hojii rabbii keessa seenu garuu akka addunyaatti akka yaada addunyaatti haasofnu yoo jenne didittiin injifattee jirti ilmi kiyya qolcha ana fakkaata gorri anu ejji anu hiriin kiyyalle funyaan kiyya salkaakkaa innaa diree akkata ana fakkaata dhugaan isin jedha baay'eedha ilmi dhiiraa abbaa fakkaachuu qaba malee dubartii fakkaachuu qabu kana beekuu qabdu isin egalee dhugaa akka jechuudha ilmi keessan ilmi isin deessan jechuudha automatically abbaatti bahuu qabu malee dumbulloo karaa haadhatti bahuu qabu kun wrongidha bakka ta'uu sin qabu yoo ta'e illee jechuudha hojii waaqa keessa seenu akka nama addunyaatti haasofnu yoo jechuudha
hojii yeroo isaan hojjetan jechuudha hojii san akkana jechuun qabu isin galee wanna san jechuudha wanna san sirnaan hojjenne jechuudha isin galee so dhiira ani ilmi kiyya ani dhalfadhe dhiira injifadhee tan jira itaalanii akkana jedhee isinitti injifadhee tan jira ilmi kiyya amma fakkaata yoo rafoo immoo ani baay'ee kan na ajaa'ibe dhugaan isin jedhe akkatti rafanaani yeroo tokko immoo akkatti faara maali jedhee tan akkatti jechuu callisee hubadhee tan laala akkatti itaaleen kottu jee maali jenna ilmi koo maal ta'e maaliif akkatti rafenna Ai siqaaya addunyaa kanaa waan jedhu natti fakkaata inni isheen kolfaan ai siqaaya addunyaa amma siqaaya addunyaa kanaa jedhee ta'u akkatti waan yaadu natti fakkaatan jeen ai jireenya addunyaa kanaa waan jedhu natti fakkaatan akka dhugaa akkatti rafaabe yeroo tokko akkatti rafu yeroo tokko immoo akkatti faarafu yeroo tokko immoo akkatti faarafu yeroo tokko immoo akkatti faarafu yeroo tokko inna baay'ee na ajaa'ibe utaaleen bakka hin qaban dura amma har'a guyyaa mollaa jechuudha hojii guyyaa mollaa hojiirran tureyyuu amma na bilbiltee turte akkam ilmi kiyyaa jajjabaan kiyyaa akkamiin jeen armumoo keessa jira naan jechuun yaada keessa bakka hin dubbatu amma rafee jira naan jettu rafee jira yeroo dhagna qabaa isaan irratti jechuudha baay'ee xiqqoo isa dhukkubee tureyyuu halkan yeroo tokko hin bo'aa taane malleen yaa riba qabdi ani didittiin as magaalaa keessa hojiidhaa galu jechuudha zinnitti dheetan rafa ganama ribaa ka etuuti yakkamee maarra jiran jaan ara riba dhabeetu akkan isa ogaa dhagna qabaa waan irraa bu'ee booda jechuudha ogaa fayyee fi booda jechuudha amma irra fanaan jette ji'a sadiin yookaan immoo ji'a lamaan booda hin dhufti taalamii yeroo sanitti kirstinaan booda jechuudha wanta hundaa xumurteetoo biyyaans qanii guyyaa 40 booda kirstinaa hin kaa'e ilmi kooyi achiin booda immoo qanii 20 xiqqoonii turte ji'a lamaan booda hin dhufti jechuudha ilma ishee wajjin viidiyoo hin hojjetti qophii ajaa'iba addaatiin qophii wal fakkaataa ta'e hin filmu ammaan booda sadi jennee sadiin hojjennaa innis dirqama isaa bahuu qaba viidiyoo fi hojjechuu qaba barumsa nan jalqabsiisa barumsa isaa hin barata ga'e namni waggaa tokko ta'uu ta'e ani ji'a ja'aan booda barumsa nan jalqabsiisa akkaataa itti barsiisan ani tooftaa waan hin qabuuf tooftaa sanii nan deema jechuudha barumsa nan barsiisa bicha haasaa akkaataa itti haasa'an jechuudha taaktikii akkaataa itti haasa'an illee jechuudha nan barsiisa lamaaniyyuu qoosaa akka dhugaatti akkana jala fudhannee so isa kanan isinin jedha firoota kiyya walumaa galatti ani Itaaliin injifadhee tan jira ilmi koo ana fakkaata ilmi immoo abbaatti yoo ba'e malee haadhatti yoo ba'e big shame it's just a big shame dhugaan isin jedha big shame dha isa kana anatti ba'e Itaaliin dhugaa dubbachuudha baay'ee gammaddee jirti ilma bareeda ana fakkaatu diditti akkoo beektan yaa'u bareedaadhaa miti moo akkamii baara nama gadii miti akkuma argaa jirtanii akkan isin jedha kanumatti ba'ee isin jedha perhaps maybe waggaa yoo rabbi jedhe jechuudha achiin booda immoo yeroo biraa yoo deesse waggaa 2 waggaa 3 booda yoo deesse immoo akka rabbii jechuudha dubara yoo nu kennu dhiiras nu haa kennu rakkoo hin qabu ilma fayyaa ta'e nuuf haa kennu malee dhugaan isin jedhe ani rabbitti jechuudha yeroo dabarte dhaqeetu jechuudha jilbifadhee baskaan deemeetu nan kadhadhee galatoomi jeen harka kiyya akkatti ol qabeetu dhugaan isin jedha na baay'een gammadee isin jedha
Isinundu akka gammaddan jechuudha. Abdiin qaba sirriidha. Baay'ee gammaddanii jirtanii warreen sarara keessatiin ilma keetii kana biti jettanii jechuudha. Qarshii naa ergitan baay'ee galata guddaa argadhaa. Baay'ee galata guddaa argadhaa. Dhugaa na cinaa akka jirtan yaadan qarshii keessanii dhugaa karaa keessatiin qarshii warri naa ergitan hin jirtanii maqaa keessan himuu hin qabu. Baay'ee galata guddaa argadhaa. Diditti kun daayiperiidhaa siitaa. Diditti kun beebii wannoo maadhaa aannaniif siitaa. Inni kun uffata daa'imaaf siitaa. Hoodhu jettanii akkaawuntii kennaa ergi hoodhu warri naan jettan galata guddaa argadhaa. Fayyaa argadhaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Na cinaa akka jirtan ilaaleetan jira. Sarara keessatti dhugaan isin jedha guyyaatti biyyaans karaa sirkii 200 akkana kan nan gaggeessa jechuudha. Kun hundu jaalala keessa waan ta'eef na cinaa jirtanii baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Horaa bulaayi ilmi kiyya kun kan ayyaa abbaa naan jedhu kan na kabaju akkasumas immoo kan biyya bulchu naaf haa godhu isin jedha. Baay'ee horaa bulaa nagaannaa jedha. Baay'een isin jaalladha. Subscribe, share, like gochuu akka hin raaffanne. Ciao.